bultii barbaachaaf qullaa miidiyaa irra fiigaa oolu. Dubartii gaariin qaaliidha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleettii keenya Sumayyaa fi obboleessi keenya baga Rabbi waliin isin gahe. Gaayilli keessan jireenyi keessan gammachuu fi raahaa Rabbi isiniif haa taasisu. Egaa dubartiin kun dubartii jabduudha. Sumayyaan nama amantaa kiristaanaa keessa turte. Yeroo sanattis nama jabduu jechuudha. Nama amantaa ofii geggeessitu, kabajaa amantaa ofiitiif qabduu fi amantaa ofii seeraan geggeessaa turte. Amantaa Islaamaatti erga dhuftees nama amantaa Islaamaa kana baratee barsiisuullee eegalteedha. Amantaa Islaamaa kana irrattis erga seente akka ijoollee kaanii sirbaanii miti, nama arrabsuunii miti, amantaa ofii barachuudhaan nama gorsuudhaan gara amantaatti ummata kiristaanaa fi kaafiraa waamuudhaan jechuudha. Kan isin yeroo kana har'a geesseen. Egaa dubartoonni hedduun amantaa Islaamaa keessatti dhalatanii sirbaa oolu, nama arrabsaa oolu, wantoota garaagaraa keessatti laaqamaa oolu jechuudha. Akkasuma bultii barbaachaaf qullaa miidiyaa irra fiigaa oolu, qaama jaraa sheeppii jaraa agarsiisaa oolu, kaana nuura jaraa, daallee jaraa fi wanti jarri haambisan rifeensa irraa eegalee wanni jarri haambisan hin jiru jechuudha. Kun hundinuu gaa'ila barbaachaaf. Sirbi qaama ofii agarsiisuun gaa'ila namaaf hin ijaaru. Gaa'ila kan namaaf ijaaru jalqabni Rabbii, san booda of sattaruu kee, waa'ee jireenya keetii, akhlaaqa keetii jechuudha. Kanaafuu akhlaaqa yoo qabaatte dubartiin eenyunuu ni barbaada. Bakka ati jirtutti si barbaadee siif dhufa. Sumayyaa fi obboleessi keenya kun biyyoota garaagaraa keessa ta'aniiti kan jarri nikaa wal godhachuu danda'an. Amma iddee jarriitti wal ga'an maasha Allah daangessee hin beeku jechuudha. Fageenyi jaalalli jaraa mi'aawaatu har'a wal qaqqabe jechuudha. Dubartiin gaa'ila barbaachaaf qaama kee nutti agarsiisaa ooltu, nuti qaama kee irraa dhimma hin qabnu. Akhlaaqa qabaadhu. Assalaamu alaykum.